Yooyaa ashamaa akkam jirtu nagaaf jaalalli waaqayyoo bakka jirtan hundatti isiniif haa baay'atu. Kun YouTube channel Boonsaa Addisuu Guuteetii baga nagaan gara YouTube channel kanaatti dhuftanii haraayota subscribe gochuudhaan maatii keenyatti dabalamaa. Warri kanaan dura nu waliin turtan immoo viidiyoo kana laayikii gochuudhaan akkasumas koomentii godhaatii namoota baay'ee bira akka ga'uu fi nutumsaa isiniin jenna. Har'a seenaa nama Grand P jedhamu kana gabaabsinee isiniif himna. Haga xumura sagantaa keenyatti nu waliin turanaaf feerraa kiyyaa. Grand P maqaan isaanii sirriin Saawusaa Saanguinaa Kaabaa yoo ta'u nama ganna 32ti. Biyya Giinii magaalaa Saanguinaa jedhamtutti dhalatee sababa dhukkuba Progoria jedhamuun hojjaan isaa meetira 1 fi seentimeetira 10 ulfaatinni isaa immoo kiiloogiraama 25 hin dabarre jedha saayinsiin. Grand Pan maqaa kananii moggaafatee fiilmii dookumantarii fonqolchaa mootummaa Hayilasillaasee irratti hojjetame irraati. Fiilmiin kun seenaa fonqolcha mootummaa Hayilasillaasee irratti kan xiyyeeffate ta'ee hirmaannaa intala ilma Hayilasillaasee Yeshii Kaasaa jedhamtuun kan qophaa'ee Grand Pan maqaa Hayilasillaasee ture. Yeshii Kaasaa fi sirbituun beekamaan Jaamaayikaa Bob Marley illee hiriyaa dhiyoo kan turanii fi Hayilasillaaseen nama akka waaqaa yookaan masii jechuudhaan Yeshiin Marley barsiiftee turte. Kanaaf Bob Marley Hayilasillaasee akka waaqaatti faarsa. Kana irraa ka'uun Bob Marley fi Yeshiin citii seexanummaa Hayilasillaasee fudhachuun hojii guddaa dalagaa turan. Masii sobaa Hayilasillaasee yookaan Antichrist nama lallabaa turanidha. Kana qofaa miti uummanni Jaamaayikaa kan kibba Ameerikaa jiraatan akka carraa bar tokko Hayilasillaaseen biyya isaanii dhaquudhaan bokkaa badee ture roobnaan waaqatu biyya keenya dhufee kanaaf bokkaan nuuf roobe jechuun akka waaqaatti sagadaniifi turan. Har'a illee maqaa isaan kan kadhatan jiru. Biyya Keeniyaatti ammoo maqaan amantii Raastafaariyaan jedhamu seeraan galmaa'ee waldaa dhaabbatee fi maqaa kanatti kanneen sagadan illee ni jiru. Hayilasillaaseen mootota jajjaboo garee golgaa duubaa Freemasonaarii kan ture yoo ta'u Freemasonariin abbaa Illuminaatotaati. Har'a illee moototni gurguddoon addunyaalee kanaa gartuun Freemasonariitti. Hayilasillaaseen gocha seexanummaa raawwataa tureen Itoophiyaatti namoota rifeensi nyaara isaanii walitti bu'aa qalee seexanaaf nama aarsaa dhiyeessaa ture. Har'a illee siidaan Hayilasillaasee waajjira gamtaa Afrikaa kan Finfinnee jiru keessa dhaabbatee jiru ergama guddaa qaba. Hayilasillaaseen mootii ergama bara dhumaa bineensichaa fiixaan baasuuf akka Afrikaatti ergama fudhatee hojjechaa ture waan ta'eef mootonni Afrikaa har'as leegaasii isaa fiixaan baasuuf siidaa isaa dhaabaniifii jiru. Kanaafiyyuu Moosaa Saanguinaa yookaan immoo Grand Pan erga Bob Marley fa'aa bineensicha irraa fudhachuun utuu gurguranii fi du'an sana itti fufsiisuudhaaf uumama addaa achi as ba'e yoo ta'u gochoonni isaa hundumtuu iccitii guddaan kan eegamanidha. Alaabaan Hayilasillaasee kan amma humnoonni finxaaleyyii jalatti dhiiga nama nagaa hedduu dhangalaasaa oolan illee kalaqa warra Freemason keessaa tokko kan ta'ee fi addunyaa seexanaa keessatti hiikoo guddaa qaba. Gaaddisa alaabaa kanaa jala hojii gadhaa'ummaa yookaan soodomummaa fi dhiiga dhangalaasutu jira. Kanaaf waggaa muraasa dura gadhaa'onni addunyaa damee baha Afrikaatti banatanii alaabaa kana filatan. Sirbituu beekamtuun addunyaa Biyoonseen illee kanaaf yeroo tokko alaabaa kana uffattee mul'attee turte. Grand Pan illee alaabaa kana uffatee yeroo Itoophiyaa haloo jedhu mul'atee jira. Grand Pan walumaa gala imala isaa gara Finfinneetti taasise kanaan leegaasii Hayilasillaasee kan yeroo ammaa iccitii guddaan dabalame biyyattii dhaaluuf gaggeeffamaa jiru itti fufsiisuuf ilma badii Itoophiyaa seenedha. Kunis waamichi mootummaa Itoophiyaa biraa kabajaan taasifameeti. Grand Pan moortuu afurri bineensichaa irratti mana ijaarratedha. Kanaaf sochii mootummaan amma itti jiru milkeessuuf biyyattiitti mooruuf nama iccitii dukkanaa guddaa fudhatee Finfinnee seenedha. Leegaasiin Hayilasillaasee yeroo ammaa Itoophiyaa dhaaluuf socho'aa jiru bulchiinsa sirna durii Minilik Hayilasillaasee fa'aa afaan tokko amantii tokko. Kun ammoo ergama addunyaa haaraaf bineensichi inni itti jirudha. Soodomummaan Itoophiyaa faaluu amantaa Kiraayist Musliimiif kan kana fakkaatan gaanfa Afrikaatti fiixaan baasuudha. Rakkoon Itoophiyaa yeroo ammaa afaan qawwee caalaa kadhannaa qulqullootaan waan hiikkatuuf qulqulloonni golee maraan hafuura gaanfa Afrikaatti dalagaa hamaa hojjechaa jiru kana kadhannaan diiguu. Raadisaan Blue Hoteelii fi Grand Pan yeroo gara Finfinnee deddeebi'u Raadisaan Blue Hotel buufata. Maaliif? Kaayyoon isaa hoomaan. Raadisaan Blue Hotel magaalaa Finfinnee naannoo Kaasaanchiisitti argama. Naannoo hoteela kanaa mooraa mootummoota gamtoomaniitu jira. Akkasumas buufata xiyyaaraa Boolee irraa kiiloomeetira 6 qofaadha fagaata. Masaraan mootummaa, dirreen masqalaa fi bataskaanni kaatedraalii naannoo kana jiru.
Hoteelli Raadisan kun bakka buufata gadhaawotaa yookaan warra Sodoomotaa akkasumas Illuminaatotaati. Hoteela kana keessatti hojii xuraa'ummaa dhaloota naaffisuu kalaqamee akkasumas hojjetamee gadi ba'uun biyyattii faalaa jira. Walgahii gurguddoon ergamtoota bineensichaa qophaa'u golee idil-addunyaa irraa yeroo gara biyyaa dhufamu hoteela kana keessatti kan gaggeeffamu. Hoteelli kun bakka buufata xuraa'otaati. Hoteela kana keessatti qaamni dhala namaa maallaqaan gurgurama. Daa'imman durbummaa qaban mana kanatti dhaqanii galmeessuun maallaqa guddaan durbummaa isaanii ni gurguratu. Ijoolleen dhiiraa dhalaa biraa ga'anii hin beekne bakka kanatti dhaqanii qaama isaanii maallaqa guddaatti gurguruun Sodoomotaan gudeedamaa jiru. Gadhaa'onni dhiira dhalaa waliin ciisee hin beekne waliin gadhaa'uu akka waajjii seexanaaf aarsaa guddaa baasanii itti ilaalu. Akkasumas dhiironni dubartootni bifa qaban mana kanatti dhaqanii maallaqa guddaa argachuun gadhaa'aa jiru. Gadhaa'onni kun addunyaa kana yeroo ammaa gara Itoophiyaa imaluun maallaqa guddaa baasanii ilmaan hiyyeessaa maallaqaan bituun irratti taphataa jiru. Kanuma keessaa dhaloota hafuura kanaan duguugaa jiru. Hoteela kana keessatti gadhaa'onni waan barbaadan akka raawwataniif harka lafa jalaatiin mootummaa eeyyamee deeggarsa barbaachisu taasisaafii jira. Yeroo dhiyootti wanti dhoksaan bixxilamaa jiru gad ba'ee biyya dhuunfachuuf hojii guddaatu hojjetamaa jira. Giraand Paan ergama kana fudhachuun gara Finfinneetti kan deddeebi'aa jiru. Giraand Paan fuula miidiyaa hawaasaa isaa irratti masaraa mootummaa bakka siidaan Haayile Sillaasee jiru akka daawwate barreessee jira. Akkuma suuraa irraa mul'atu bakka siidaan Haayile Sillaasee jiru kana uffanni lafa hafamee jiruuf utubaa dhaabbatu akka mallattoo Illuminaatotaatti godhamee jira. Qubni Haayile Sillaasee sanuma argisiisa. Haayile Sillaaseen ergama bineensichaa Afrikaa guutuu dhaalchisuuf utuu xaruu yoo wareegamu, ilmaan isaa irraa immoo sana itti uffisuuf bu'anii ba'aa jiru. Giraand Paan tibba darbee Finfinnee yeroo daawwate ergama Haayile Sillaaseen itti wareegame galmaan ga'uuf gara Itoophiyaa deddeebi'aa akka jiru dubbatee ture. Baay'een keenya Giraand Paan akkuma nama xiqqootti ilaallee akka yeroo itti qoofnutu mul'ata. Garuu Giraand Paatti dhimma ba'ee seexanni Itoophiyaa keessatti hojii inni jalqabee jiru hanga har'aa eenyu hin hojjenne. Giraand Paan ergama Illuminaatotaa qabatee affeerraa Abiyyi Ahmadiin gara Itoophiyaa dhufaa jira. Siraan mootummaattis Abiyyi waliin wal argee waan baay'ee dubbatu, karoorsuu hojjetus. Kanaaf masaraa mootummaa golaaf gordoba ishee keessa naanna'a. Garuu citee eeguuf jecha Abiyyi hanga har'aa biratti mul'atee hin beeku. Ta'us miidiyaan biyyaa gara Itoophiyaa dhufu Giraand Paan wal harkaa fuudhanii dhaadheessaa jiru. Karaa ergama Giraand Paan karoorri Illuminaatotaa yeroo ammaa mootummaa Abiyyi Ahmad waliin waliif galuun biyyattii keessatti hojjechuuf deemanii daran yaaddessaadha. Karoorri isaanii mul'ataa isaanii kanaan dhaloota qaqqabuudha. Odeeffannoo kana kanaan argadhee sooshaal miidiyaa irratti fuula Facebook peejii Oliifan Margaa irratti fayyadameera. Ulfaadhaa galatoomaa. Keessan jiraadha ifa jireenyi koo. Yoo yaashamaa akkam jirtu hordoftoota keenya kabajamoo chaanalii kanaaf haaraa yoo taatan subscribe gochuu hin dagatinaa. Viidiyoowwan isin akka qaqqabaniif mallattoo bilbilaa kanaa banaa gochuu hin dagatinaa.